Leenjisaan haaraa Real Madrid Xavi Alonsoon milkaa'ina galmeessuuf dhimmoota xiyyeeffachuu qabu irratti Super Sport intala baaseera. Abdurrahman Amin. Vinicius Junior plays it through to Valverde, pokes it on for Rodrigo. Danger here for Al Hilal, and Real take the lead. Real Madrid waancaa kilaboota addunyaa yeroo 5 shaampiyoonii ta'uun kilabni isaan gitu hin jiru. Haa ta'u malee dorgommii caasaa haaraan kilaboota 32 hirmaachisuun Ameerikaatti dorgomameen kilabichi leenjisaa haaraa Xavi Alonsootiin durfamaa walakkaa xumuraatti dorgommichaan ala tahe. Real Madrid ramaddii isaarraa Al Hilal fi RB Salzburg caaluun marsaa kilaboota 16 fi nuusa xumuraatti Juventus fi Borussia Dortmund injifachuun hanga walakkaa xumuraatti imale. Walakkaa xumuraatti ammoo PSG'n mo'amuun leenjisaa haaraa warra Los Blancos Alonso mataa gadi qabachiise. Haa ta'u malee leenjisaan dargaggeessi Xavi Alonsoon dorgommichaan hanga xumuraatti imaluu baatus waancaa kilaboota addunyaa irratti waan irraa baratamu hedduu agarsiiseera jedha xiinxalli Super Sport. Alonsoon sodaa tokko malee haala duraan baratame irraa tooftaa mataa isaa garagaraa fayyadamaa ture. Real Madrid Carlo Ancelotti jalatti tooftaa taphaa 4-3-3 beekama. Amma deeggartoonni kilabichaa jijjiirama tooftaa hedduu leenjisaa dargaggeessa kana irraa eegu. Lammiin Spain ganna 43 Alonsoon kana dura taphattoota kilabichaatiin tapharraa taphatti tooftaa wal fakkaataa hin qabnu, waan haaraa fiduudhaaf dirqamna, yeroo maraa haalota irratti hundaa'uun tooftaa garagaraa amaleeffachuu qabna jechuun itti dubbate. Waancaa kilaboota addunyaa ji'a tokkoof Ameerikaatti dorgomamaa ture irrattis jecha isaa gara gochaatti fiduun yeroo garii sarara ittisaa 3 yookaan ammoo 4 fayyadamaa tooftaa garagaraa hedduun garee faallaa qoraa tureera. What a ball that is! Vini Junior has support, but he might go alone. Vini Junior! Gama biraatiin taphataan sarara jidduu kilabichaa Aurel Tchouameniin Xavi Alonso jalatti taphataa haaraa irra deebiin dhalate ta'uun kilabichaaf murteessaa ta'uu isaa agarsiise. Tchouameniin waancaa kilaboota addunyaatiin taphoota hundaa kilabichaaf taphateera. Ajaja leenjisaa isaa haaraa hedduus hojiitti hiikuun imala hanga walakkaa xumuraa kilabichaa keessatti gahee olaanaa bahate. Taphatichi akkaataa barbaachisuun gara duubaa fi fuulduraas deemee ittisaa fi warreen goolii galchan gargaaru, akkasuma walakkaa dirreettis gara bitaa fi mirgaa deemuun garee isaa tajaajilee ga'umsa gaarii mul'ise. Bara dorgommii 2025-26 fis kaka'umsa leenjisaa haaraa jalatti argate kanaan itti fufnaan Real Madrid ni milkeessaaf eeggama. Alonsoon taphattoonni sarara ittisaa garichaa sodaa malee gara fuulduraa deemanii goolii galchuu irratti akka hirmaatan jajjabeessa. Bara darbe liigichi yoo jalqabu Real Madrid sarara ittisaa qarqara bitaa fi mirgaan taphattoota ittisa qofa irratti fuulleffatan Dani Carvajal fi Ferland Mendy'n eegale. Bara kana waancaa kilaboota addunyaa irratti taphoota hedduu kan taphatan Trent Alexander-Arnold fi Ferran Garciaan amala gara fuulduraa deemanii taphachuu qabu. Kun ammoo Real Madridiif taphattoonni sarara ittisaa goolii galchuu irratti hedduminaan akka hirmaataniif isa gargaara. Xavi Alonsoon taphattoota haaraa garichatti dabalamanis ga'oomsuun jajamaa jira. Trent Alexander-Arnold fi Dean Hudson taphattoota haaraa garichatti dabalamanii ga'oomsa olaanaa irratti argamanidha. Tapha walakkaa xumuraa waancaa kilaboota addunyaa irratti taphattoonni lamaan miidhamaa fi adabbiin argamuu dhabuu isaanii Real Madrid haaluma salphaan PSG irraa goolii 4 keessummeessuun mo'ame. Yeroo La Liga Spain eegaluu taphattoonni lamaanuu ga'umsa waancaa kilaboota addunyaa irratti agarsiisan sana irra deebi'uuf yoo eeggaman Alonsoofis abdiidha. Leenjisaan qaxaleen haaraa kilabichatti dabalame Alonsoon lammii Spain ganna 21 Gonzalo Garcia sarara fuulduraa kilabichaa irratti siimboo addaa akka dabalu taasiseera. Garciaan waancaa kilaboota addunyaa kanaan goolii 4 galchee kubbaa goolii ta'an tokko hiriyoota isaatiif mijeessuun badhaasa kophee warqee dorgommichaa taphataa fudhateedha. Dorgommii waancaa kilaboota addunyaa kanaan dura taphoota 6 qofa Real Madridiif taphachuun Xavi Alonso jalatti kan mul'ate Garciaan abdii giree kilabichaa ta'aafis eeggama. Xavi Alonsoonis waancaa kilaboota addunyaatiin milkaa'uu baatus haala ammaa kanaan leenjisaa kilabicha gara ga'umsa isa duraatti ni deebisaaf eeggamudha. Gonzalo Garcia, that's not a good clearance by Gadou. Gonzalo Garcia for 3! Kaleessa Barcelonaa keessatti fooytuu lakkoofsa 10 kan kennameef Lamine Yamal Lionel Messi waliin wal madaalchisuun barbaadu anis galman mataa koo qaba jedhe. Kaayyoo isaa kana booda Barcelonaa waliin waancaa milkeeffachuu akka ta'es dubbatee dabalata qabna.
waggoota hedduuf baarseloonaa keessatti fooyituu lakkoofsa 10 taphattoonni danuuffachuun ga'umsa gaariitti mul'isuun badhaasa dhuunfaa fi waancawwan hedduu shaampiyoonittiin ta'aniiru. Diego Armando Maradona, Pep Guardiola, Stoichkov, Romario, Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho Gocho fi Lionel Messiin fooyituu lakkoofsa 10 kanaan taphattoota kilabichaa waliin yeroo milkii dabarsan keessaa jalqaba irratti hiramu. Stoichkov, Ronaldinho fi Messiin fooyituu lakkoofsa kanaan baarseloonaa keessatti ga'umsa gaarii mul'isuun badhaasa dhuunfaa taphataan kamuu hawwuu Ballon d'Or injifataniiru. Shaampiyooniin addunyaa Lionel Messiin badhaasa Ballon d'Or yeroo 8 baarseloonaa keessatti yeroo injifattu lakkoofsa seena qabeessa kilabichaa 10 uffachuuni. Messi fi Ronaldinho Gochoon fooyituu lakkoofsa kanaan dirree keessatti kubbaa miilaan ga'umsa ajaa'ibaa mul'isuun deeggartoonni garee faallaayyuu teessoo isaanirraa ka'uun harka rukutuu fi dandeettii isaanii dinqisiifataniiru. Amma immoo abbaan dabaree waggoota 2 darbee dirree keessatti raajii hojjechaa kan jiru Lamine Yamal. guyyaa furdura guyyaa dhaloota isaa 18ffaa kan kabajate Lamine Yamal kaleessa fooyituu lakkoofsa 10 kennameefi. Ani Lionel Messi waliin of madaalchisuun barbaadu kan jedhe Yamal taphataa cimaa addunyaa kana Messi miti taphataa kamuu waliin of hin madaalchisu jedhe. Kaleessa Baarselonaatti argamuun ifatti fooyituu lakkoofsa 10 pirezidaantii kilabichaa Juan Laportarraa kan fudhate Yamal Messiin seenaa kubbaa miilaa keessatti taphataa cimaadha, seenaa haaraa hojjechuufan daandii mataa kootiin imala jedhe. Kana dura Baarseloonaa keessatti seenaa kan hojjete Lionel Messiin fooyituu lakkoofsa 19 irraa gara 10tti erga jijjiirratee booda akka garee fi dhuunfaatti milkiiwwan danuu gonfateera. Jalqaba Messiin Baarseloonaa keessatti lakkoofsa 30 taphachuu eegale. Yamalis fooyituu lakkoofsa 19 irraa gara 10tti jijjiirrachuu isaatiin wal qabatee Lamine Yamal garuu kana ilaalchisuun yaada kenneen miidiyaaleen yoo barbaadan wal madaalchisuu danda'u, gama kootiin garuu kun tasumaa waan ta'u miti jedhe. Yamal bara dorgommii xumurameen umriin isaa 18 songuutiin taphataa Inter Milan Federico Di Marco dabalatee taphattoota sarratti isaa ciccimoo ga'umsaa fi dandeettii isaatiin salphumatti bara darbaa ture. Bara darbee dorgommii hundaanuu taphoota 55 goolii 18 galchuun kubbaa goolii galan 25 mijeesse. Gooliin inni galchaa tures hawwatuu fi Baarselonaaf murteessoo turani. Baarseloonaa keessatti sarara fuuldurarratti taphattoonni sadan Rafinha, Robert Lewandowski fi Lamine Yamal qindoominni uuman taphattoota garee faallaaf yaaddoo guddaa ture. Baarseloonaan ga'umsa Yamaliin gargaaramuun Champions League Awurooppaa bara dorgommii 2024-25 turtii waggoota 7 booda yeroo jalqabaaf marsaa walakkaa xumuraatiif darbe. Erga Lionel Messiin gadhiisee booda Baarseloonaan dorgommichaan marsaa walakkaa xumuraatiif gahuun akka tabba dhiibuutti tulfaatee ture. Yamal garuu miila isaa qaqalloo fi raajii hojjetan sanaan seenaa kilabichaa jijjiire. Fooyituu lakkoofsa 10 fudhachuu kootti hedduu gammadeera, amma xiyyeeffannoon koo Baarseloonaa waliin waancawwan injifachuudha jedhe Lamine Yamal. Yamal bara dorgommii xumurameen Baarseloonaa waliin waancaa La Liga Spain, Copa del Rey fi mo'amtoota Spain shaampiyoonii ta'e. Amma fooyituu lakkoofsa 10 Baarseloonaa keessatti kan fudhate Lamine Yamal fooyituu kanaan akkuma Lionel Messi waancaa Champions League Awurooppaa fi badhaasa Ballon d'Or injifataa kan jedhu yerootu deebisa. taphataa cimaa waancaa kilaboota addunyaa jedhamuun kan filatame Cole Palmer ga'umsi hagaa jalqabaa xumuraatti mul'isee carraa badhaafamuu akka argatu isa taasiseera jedhame Abubakar Abdallaa. taphataa cimaa waancaa kilaboota addunyaa ganna kanaa jedhamuun kan badhaafame Cole Palmer imala milkii Chelseatiif taphataa gahee leencaa taphateedha. Palmer dibbata darbee tapha xumuraa Chelsean PSG mo'achuun shaampiyoona addunyaa ta'een goolii 2 boqonnaan dura galchuun goolii sadaffaa haaraa kilabichatti kan dabalame Joao Pedroon galchees mijeesseera. Kilabichi goolii 3-0 PSG mo'achuudhaan iddoo pirezidaantiin USA Donald Trump argamanitti waancaa fudhate. Cole Palmer waancaa kilaboota addunyaatiin tapha xumuraan goolii 2 galchuu isaa dabalatee ka'umsa gaarii waltajjichaan mul'isaa tureen taphataa cimaa waltajjichaa jedhamuudhaan kophee warqii
warqis badhaafame. Tapha xumuraatiin taphattoonni lakkoofsa 10 uffachuudhaan seenaa gaarii hojjetan kanneen akka Lionel Messi fi Wayne Rooney yaadachuudhaan waan hedduu hojjechuu akka danda'us dubbachaatii ture. Palmer New Jerseytti ofiifis garee isaafis waan gaarii dirree irratti mul'isee dinqisiifannaa taphataa argateera. Palmer erga Manchester City irraa gara Stamford Bridge jijjiiramee waggoota lamaaf Chelsea keessatti taphataa ga'umsa gaarii mul'isaa jiru. Kilabichi bara darbee waancaa Conference League tapha xumuraatiin Real Sociedad mo'achuudhaan shaampiyoonii ta'een kubbaa goolii ta'an 2 mijeessee waancaa akka fudhatuuf kan gargaare dabalatee Chelsea hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu akka argatuufis gargaareera. Chelsea waancaa kana fudhachuu isaatiin daandii magaalaa Londonitti deeggartoota isaa waliin kabajachuuf karoora qabaachuu baatus lammiin England Palmer yeroo gammachuu isaa maatii isaa waliin daawwannaa taasisuun dabarsaa jira. Palmer daawwannaa isaa jalqabaa odola Kariibiyaan iddoo akaakayyuun isaa Steve Palmer itti dhalate St Kitts yeroo jalqabaatiif daawwannaa taasise. Palmer Englanditti dhalatus iddoon hidda maatii isaa St Kitts fi Nevis waliin hariiroo gaarii qaba. Yeroo daawwannaa isaa kanattis kophee isaa irratti alaabaa St Kitts fi Nevis akkasumas kan England waliin barreeffame uffachuudhaan daawwannaa taasise. Daa'imman odola kanaas Palmer kanneen jaallatanii fi fakkeenya kan taasifatanidha. Itti aanaan muummicha ministeeraa St Kitts fi Nevis Dr. Geoffrey Henry fi ministeerri turizimii Marsh Henderson taphataan kubbaa miilaa jaallatan garas yoo imalu simannaa gaarii dirree xiyyaaratti argamuudhaan taasisanii fi muummichi ministeeraa St Kitts fi Nevis Dr. Terence Cole Palmer odola kana daawwachuun lammiilee keenya iddoo garaagaraa jiran cimina qabanii fi nuun boonuu isaanii kan mul'isu jedhani. Isa simachuun ni boonna. Murannoo inni haamilee guddattoota keenyaa fi federeeshinii ispoortii keenya cimsuudhaaf qabuun ni galateeffanna jedhan. Taphataan kana 23 Palmer yeroo jalqabaatiif St Kitts daawwachuudhaan abbaa isaa dabalatee maatii isaa waliin yeroo gaarii akka dabarsu kan isa gargaarudha. Palmer gama isaatiin waancaa addunyaa erga fudhatee booda St Kitts dhaquun waan addaati jedhe. Iddoo akaakayyuun koo kubbaa miilaa jaallatu itti eegale jedhe. Odola bareedduu teessuma lafaa hawwataa qabdudha. Lafa tabbaa bosonaa fi galaana jiranis daawwachuun fedha. Nyaataasis dhandhamachuun hawwe jedhe. Palmer yeroo daawwannaa kana taasisetti. Cole Palmer milkaa'ina waancaa kilaboota addunyaatiin argate itti fufuudhaan fuulduraa Premier League dabalatee Champions League Awurooppaatiin Chelseaf gumaacha akkamii taasisan ni eegama. Liverpool Frankfurt irraa Hugo Ekitike mallatteessifachuuf Newcastle United waliin morkii keessene. Odeeffannoo jijjiirraa kanneenii fi kan birootiif Abdurrahman Amin. Manchester United Brian Mbeumo jijjiirraan fudhachuuf Brentford walii galeera jedhamaa ture. Brentford amma gatii isaa paawundii miiliyoona 65 irraa gara 70tti ol guddisuun fedhiin Manchester United taphatichaaf qabu akka hir'atu taasiseera. Abbaan qabeenya Manchester United Sir Jim Ratcliffe kilabni isaanii taphataa kana paawundii miiliyoona 65 oliin mallatteessifachuuf fedhii akka hin qabne ifoomsanii. Mbeumoon Manchester Unitediif taphachuu akka barbaadu kana dura Brentforditti himuun ni yaadatama. Kilabichi taphataan kun gara barbaade deemuudhaaf yeroo dhiyootti qorannoo fayyaa ni taasisa jedhee ture. Taphataa ganna 25 Brian Mbeumo walii galteen isaa waggaa tokko booda xumuramus Brentford waggaa tokkoon dabaluuf filannoo waan qabuuf taphataa kana gatii isaa sodaa malee ol kaasaa jira jedhame. Manchester United ammoo gatii isaa dabalee bituudhaaf Marcus Rashford gurguree maallaqa argachuu qaba. Dabalataan Alejandro Garnacho, Anthony, Jadon Sancho fi Malaysianis kilaba biroo akka barbaadatan United itti himeera. And a little more direct. That's it. That's exactly what you need to be. Liverpool Hugo Ekitike Frankfurt irraa fudhachuudhaaf Newcastle waliin morkii keessa galaaf eegama. Liverpool Alexander Isak Newcastle irraa gaafatee ture. Ta'us Newcastle fudhatama dhabsiisuu isaatiin fuula isaa gara taphataa Newcastle barbaadaa jiru. Ekitikeetti deeffateera jedha gabaasonni. Liverpool Isaaqin paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 mallatteessifachuu barbaadus gurguruudhaaf fedhii kan hin qabne Newcastle paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 gaafate. Ammatti Liverpool Ekitike dabalate Ole Watkins, Yohane Wissa, kan Real Madrid Rodrigo fi Victor Osimhenis taphattoota kilabichi mallatteessifachuuf akka filannoo biraatti qabateedha. Newcastle ammoo Hugo Ekitikeedhaaf paawundii miiliyoona 70 ramadus kilabni Jarmanii Frankfurt harkatti dide. With the ball in the overhead, oh astonishing! Garnacho with one of the great goals. Kilaboonni Premier League sadi Aston Villa, Chelsea fi Tottenham taphataa karoora Manchester United keessa hin jirre Alejandro Garnacho mallatteessifachuuf barbaadaa jiru. Itti dhiyeenyaan haalota Old Trafford jiran qorataa kan ture Aston Villa ammoo taphataa umrii 21 Garnachof fedhii qabaachuu isaa ifoomseera. Kilabni La Liga Atletico Madrid taphataa kanaaf fedhii olaanaa qaba. Ta'us taphatichi Premier League keessa turu akka barbaadu hime. Chelsea fi Bayern Munichiin barbaadamaa kan ture Ethan
Niwaanyeeriin ammoo Arsenaal walii galtee isaa dheeressuuf walii galeera. Arsenaal bakka bu'aa taphatichaa waliin akka walii galetti walii galtee waggaa 4 hanga 5 dhiyeessee fi taphataan umrii 18 Niwaanyeeriin bara darbee taphoota 37 goolii 9 Arsenaaliif galcheera. Niwaanyeeriin dhiyeenyatti walii galtee afaaniin jedhamee mallattoonni mirkaneessaaf eegama. What a goal! Everybody talked about the Salah goal yesterday. Cristiano Ronaldoon badhaasa taphataa cimaa waggaa Saawudii Pro League injifate. Ronaldoon bara dorgommii xumurameen taphoota 34 hiriiree keessaa 15 taphataa cimaa jedhamuun filatame. Waldaan deeggartoota biyyattii filannoo gaggeesseen Ronaldo taphataa cimaa jechuun filatanii turan. Taphataan lammii Poorchugaal ganna 40 CR7 ga'umsa bara dorgommii kana mul'iseen badhaasa biraas argateera. Liigiin guddichi Saawudii Pro League CR7 taphataa cimaa waggaa jechuun badhaasuu beeksiseera. CR7 bara dorgommii xumurameen taphoota 30 hiriireen goolii 25 galchuun gama goolii hedduu galchuutiinis sadarkaa tokkoffaan xumure.